السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا هردفتون خينيا في خبرنيمتون خينيا الروان هاريتا كان سينف كبدد فيه واسابين بالبلا تكون بكلامتي يخاو واسابي بالبل متكوتي يخاو بالبلا لمتي لكو يستكون بنموني دنداما وانجامو ولله الله هندندامو غنكماو خراتو كفن دنداما بالبلا ندون تاني ابليكيشن جرا يخاو برنامج جرا aappii isaan gabbuufachuu qabdanii jira. Saniifuu hedduu bareedaadha. Asumaan gama barnootaa isin dabarsa waliin haa ilaallu. Haala gartee itti fayyadama isaatis waliin ilaallaa jechuudha. Hedduu takka bareedaadha jechuudha. Waliin ilaallaa. Isa ilaaluudhaaf waatsaappii keessanirra ni seentanii waatsaappii irra gisee seentan sarara sadeen gama gubbaa jirtu kana ni tuutan hoggaa akkanatti tuutan sarara lammaffaa irratti link device bakka itti sana akkasitti tuutan hoggaa tuutan ammallee link device sana itti deebitanii tuutan ni tuutan san booda okay gootan hoggaa okay gootan kaameeraa isiniif banama. Kaameeraa kun wanni isiniif banamuuf koodii kaafadha. Koodii gisee kaafatan alaatul yookaan daarektii isiniif banamaa jechuudha waatsaappiin. Karaa tokkichaa kana qofaan fayyadamuu dandeessan. Koodii san eessaa arganna? Waan jaamus waliin ilaallaa. Asuma dhuftan pilaastoorii seentan jechuudha. Pilaastoorii keessa seentan. Gisee pilaastoorii gisee seentan waatsaap jettanii itti katabdan. Waatsaap weeb akkasitti tuutan. Hoggaa kana tuutan waatsaappii gartuun hedduu isinii dhufa jechuudha. Barnaamija aappiin hedduu isinii dhufa. Kun hundi isaatu ni dalaga. Kun hundi isaatu kan daleene takka hin jiru. Ni dalaga garuu kan inni itti fayyadamu isa kana jechuudha. Isa kana ittiin fayyadama. Isa kana ni tuutan. Hoggaa tuutan koodiin isaa tanaa jechuudha. Koodii tana iskiriinshoot godhataniiti iskiriinshoot irraa kaafattan. Yookaan bilbila reefu gartee kaameeraa isin gisee waatsaap irra seentan kaameeraa isin itti garsiisan kaameeraa sana irra qaqqabdanii kaameeraa saniin kaaftan. Kaameeraa saniin gisee kaaftan isiniif dalagaa jechuudha. Isiniif dalaga. Bifa kanaan fayyadamtan jechuudha. Waatsaappii biraatii hafee waatsaappii biizines hajuu tokko hafee waatsaappii biizinesiis achumatti seentan sarara sadeen gubbaa san akkanatti tuutan. Hoggaa tuutan inni eessarratti argama? Sarara jaffaa irratti argama. Link device sarara jaffaa irra dhufti akkasitti tuutan. Link device ammas ni tuutan. Hoggaa tuutan okay gootan. Isaas bifa kanaan akkanatti kaameeraa isinii fidaa jechuudha. Kaameeraa kana fuutaniituma waanuma reefu isin garsiisan kaaftan jechuudha. Waanuma reefu isin garsiisan kaaftan malee waan biraatti akka kaaftan hin jirtu. Kanuma reefu isin garsiisan san kaaftan. Kun ilaanga waatsaappii nama jaalallee yookaan nama afurii ilaanka nama afuriitti akkas gootaniiti miseejii adda addaa walii barreessitan suuraa adda addaa viidiyoo adda addaa sagalee hundaa isiniif barreessa ilaanka afuriitti yaa'uun ilaanka afurii akka biizinesaa kun ilaanka afuriitti kaan ammoo nama tokko qofa akkasitti addaan hubadhaadha. Hanga gartee barnoota biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu isiniin jechaa namni shaalaan xiyyaa faaree taatan laayik sheer godhuu hin dagatinaa. Asumaan nageettiin isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.